Shamarran yookiin dubartiin rakkoolee hedduu qabdi. Akka fakkeenyaatti gadaamessaan kenna qilleensi yoo seene yookiin immoo tuyyuu qaama saalaa kallattii marsaa laguu baheen qilleensi seenee sagalee kan kennudha. Haa ta'u malee namni kenna kan adda baasee hin beeku, akkasuma qorsa isallee hin beeku. Namoonni waan kanaan saaxilaman hedduu kan rakkatanii fi himachuus akkasuma immoo tuyyuu fayyadamuu afaan isaa kan wallaalanii salaama jechuus hin daganne. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ishama harka fuune hordoftoota fi kabajamtoota Harazaan Oro amantiif kutaa gandaan osoo waliin qoodin hordoftoota fi kabajamtoota kiyya salaamaa osoo hin jedhini haasaha kan dheeresse haaluma jechuun nama kennaa akkasuma immoo tuyyuu shamarran kenna hedduu yoo keessa gadi buunee ilaallu hedduu kan nama yaachisuu fi kan nama cinquudha. Haa ta'u malee har'aa akkuma beekamu waa'ee gadaamessaa qilleensi seenee irraa kan qoricha tokko haala salphaa ta'een mana keenya keessatti kan biyya keessa jiru fayyadamne waan kana ofirraa kutus ni dandeenya akkasuma ofirra dhaabuu ni dandeenya. Kallattimaan gara hojii osoo hin tarini warroonni maatii koo ta'uun subscribe gootan galatoomaa isin jaalladha isiniin jedha. Ammas immoo warri subscribe hin godhin subscribe gochuun turtii gaarii isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma baratame qorsi keenya jalqaba asitti kan argitan kuni xooshineedha. Namoonni hedduun xooshineen maalidha jedhanii akka loqoda naannoo kiyyaatti xooshineen kana baala jiidhaa isa kabadde isiniif dhufe har'a. Asitti kan argitan kun jiidhaa isa yeroo gahu san akkana erga goge ammoo akkana taha. Kanaafi jalqaba irratti xooshinee dhiyeeffannaa. Xooshineen qaama qilleensi seenes tahee akkasuma immoo gadaamessa qilleensi seene baay'ee kan balleessituu fi akkasuma immoo kan qulqulleessitu ta'anii shunkurtiidha. Shunkurtii namoonni kenna hedduun karaa addaatti kan laalanii fi ilaalcha addaa kan qabani. Akkaataan fayyadama isaa yookiin itti hojjennu xooshinee hin dhiyeeffannaa maxxashaa yookiin ammoo tuyyuu eelee qulqulluuta hedistillee haa ta'u hin dhiyeeffanna jechuudha. Shunkurtii takka wajjin xooshineen jiituun isii ammas irra deebee isinitti agarsiisa isii asitti na cinatti argitan tana. Xooshinee kana hanga takka jechuudha maankaa 3 haa ta'u maankaa 4 haa ta'u biyya keenyatti kan fayyadaman hammaarrii yookiin ammoo tuyyuu harkaan cuumanii fayyadamanii jalqabaaf shunkurtii kennaa irraa quuncifannaa obboleeyyan kiyya. Shunkurtii kana erga quuncifannee hin faffalanna jechuudha. Akka amma agartan kanatti faffalanne quuncee isee addaan burree kaanee haala kanaan baafna jechuudha. Kun haala amma argaa jirtan kanaan haala salphaa ta'een jechuudha. Namoonni hedduun shunkurtii akkamitti qaama saalaatti fayyadamanii kan jedhanii balaaleffatanii fi hin beekne hedduutu jiran jechuudha. Maaliif jennaan waan kana wanni kaasee fi hordoftoota kiyya namatu wayyo isin dura fayyadame jedheeni waan akkanaa kanaan rakkate akkamitti fayyadama jedhee kan raajiitti ta'e haa ta'u malee ibsee fi fayyadamee jira namni suni haala amma argitan kanaan jechuudha. Akka shunkurtii ibidda irratti hodduu barbaannu akka harka keessan hin gubne yoo barbaadan sibiila wayiitillee qabuu hin dandeettanii itti aansinee jechuudha. Xooshinee kennas xiqqoo hin ho'isne jechuudha. Baay'ee mitiila akkamitti isin himuu danda'a hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Fakkeenya fi maxxashaa yoo ta'e yookiin distii yoo ta'e distii ho'isnee kaane distii ho'ituu sanitti naqus ni dandeenya jechuudha. Xooshinee kana baay'ee ho'isuu osoo hin tahini maxxashaan yookiin distiin ho'aa yoo ta'e jedhe gahaadha. Haala kanaan shunkurtii kenna hoddina. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya dawaan kuni dawaa ajaa'ibaa akkasuma immoo tuyyuu gadaamessaa qilleensi seene akka qilleensi keessaa bahuu fi kan dhaabuudha nu gargaara. Asirratti qilleensi mallattooleen isaa tokkoffaa irratti dubartiin deettee yoo kaatee qilleensi seenee jedhe marsaan laguu yoo itti dhufuu fi qophaa'ee kan garaan bokokuu fi akkasuma immoo tuyyuu wantoota hedduun jechuudha. Kana qofa osoo hin tahini marsaa laguu maleellee osoo hin tahini dubartii takka inni ulfaataa ta'e yookiin ammoo tuyyuu itti baay'atee kun harka kiyya harkaa nama gubu jechuudha. Haga kana jechuu eelee qofa ho'istaniitu eelee san irratti qoma labbi gootanii ho'istanii. Kanaaf dubartiin erga qilleensi yoo seenee jedhe jechuudha mallattoon biraa bokokaa marsaan laguu yeroo itti dhufu bokoku qofa osoo hin tahini inni hamaa fi inni qaanfachiisan akkasuma dubartiin hedduu rakkattu. Dubartiin yeroo gajjadhee waa jechuun gajjadhee waa fuudha jettee hojjettu sagalee addaa baasa. Sagalee qaanfachiisaa yookiin rifachiisaa ta'e namni ammoo waan hin talliituun adaban qabdu isheen jedhaniini achi booda waan hedduutu jira. Kanaaf carqii kennaa carqii qulqullina qabu akkasuma immoo tuyyuu fooxaa ta'uu danda'a. Akkasuma immoo kaalsii haaraya bittanii miicuu dandeettanii jechuudha. Maal godhuuf hedduun keessan isirraa jiru waan hin oolle. Haa ta'u malee har'a karaa lamaan qoricha qilleensa baasu qilleensa gadaamessaa kenna baasu kan hin qabadhee dhufe akkasuma immoo tuyyuu kan qulqulleessu jechuudha. Gadaamessaa kenna keessaanis dhuunee qulqulleessuu dandeenya. Haala kanaanis fayyadamnee jechuudha. Kana hordoftoota kiyyaa shunkurtii kana erga fuunee jennee xooshinee kana shunkurtii keessatti nahidha jechuudha. Xooshinee ho'isne kana
karaa aaraatti illee fayyadamuu ni dandeettanii. Obboleeyyan kiyya mana arabaa keessa dalagan karaa aaraatti fayyadamuu waan hin dandeenyeef karaan kun irra isiniif filatamaa fi akkasuma jaalatamaadha jedhee waan jaaladheef kana qabadhee isiniif dhufe. Xooshinee kana akki amma shunkurtii isin kanatti garaa isaa kanan nayne shunkurtii kana walitti qaqqadaanne kaalsii haa ta'uu fooxaa haa ta'uu fooxallee hodhuu hin dandeenya inshaallahu ta'ala guyyaa biraa hojjedhe kan isinitti agarsiisu keessa keenya jechuudha. Akka maalitti godhachuu henna amma uffata keenya jalaa yookiin jechuun fayyaan faayaa hajjette Oromoon akkasii kan fayyaa hin qabnetu qaanfata malee fayyaan nama hin qaanfachiistu. Haala kanaan fooxaas tahee akkasuma mootuyyuu irra caalaa kaalsii qulqullina qabdu natsaa bittanii yookiin haaraya bittanii mana keessan miiccitanii osoo silaa haala kanaan itti fayyadamtanii bareedaadha isiniin jedha. Ergaa keessa kennee jechuudha. Kallattimaa marsaa laguu bahusaniin uffata jalaa keessa akka fakkeenyaatti jechuudha. Shamarran ni beeytanii warroonni biraa dhaga'uu baattanis baay'ee isiniin barbaachisu. Yoo ijoollee akkasuma namoota nama dhiiraa maatiif yaadu, jaartiif yaadu, obboleeyyaniif yaadu, dubartii hundaaf yaadu tahe malee dhagahuun isiniin barbaachisu nama qeequuf yookiin nama arrabsuu qofaa fi kanaaf shamarran hin beeytanii yeroo marsaa laguu isinitti dhufu akkamitti akka fayyadamtanii fi akkasuma maal akka godhattan akka alatti hin baane ittisuuf jechuudha. Isinii gale jedhee yaada. Warroon isiniin galin lakkoobsa kiyya telegiraama yuutuuba kiyya irratti gad maxxansee jira jechuu viidiyoo lakkoobsa qofaa hojjadhe telegiraamaan dhuftanii nagaafachuu dandeettanii. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya xoosinee haala lamaan fayyadamnaa jechuudha. Karaa lamaan kana qofa osoo hin tahinii karaa aarfannaatiin akkasuma mootuyyuu karaa bishaaniin nayinee bishaan sanis aarfachuun hurka jechuudha. Hurka san akka qaama keenna gadaameessaa keenna seenee walumaa galatti qilleensa nu keessaa seenessan nu keessaa yaasu kan fayyadamnuudha. Haa ta'u malee isa kana dubartiin teennaa yeroo deettee akkasuma dhiigni irraa dhaabatee sammalee jechuudha yeroo ciistu san bakka ciisichaatitti fayyadamuu ni dandeetti jechuudha. Walitti dhaabdee yoo xiqqaatu soo ji'a tokkoof fayyadamte qilleensa kan seenne isii ittisuu fi akkuma beekamu yeroo dayaasan yookiin yeroo ciniinsu baay'ee kan qaamni namaa banamuu fi sammalee jechuudha. Walumaan beeyna kana jedhee ibsuu waan hin danda'amneef namoota hin beeyne hubachiisuun waan ulfaatuuf jecha gaafa keessa gahan ni argani. Kanaaf dubartiin xiqqoos taatee guddoo warroonni gaa'ila keessa jirtan kan gaa'ila ganaa ijaarachuu heddan isin fayyada jedhee waan yaaduu fi waan kun guyyaa tokko sinirra gaha. Guyyaa tokko buleetii teessanirra gaha. Gahuun immoo waan hin oolle dubartii waan taataniif jechuudha. Kanaaf mallattoolee hedduu qaba. Ammas jechuudha distii qulqulluu taatee kan nyaata hin qabne yookiin foolii walumaa galatti foolii shunkurtii rakkoon qabu, foolii barbaree akkasuma urgeessitu adda addaa kan hin qabne dhiyeessine xooshinee maankaa sadii fudhannee xooshinee qulqullooytu taate itti naqnee bishaan hanga takka haggadhu barbaachise litira tokko tahuu danda'a. Akkasuma warroonni saafatti keessa taa'uu heddan bishaan litira 2 tahuu danda'a. Bishaan dhugdan osoo ta'e bishaan qaaman dhiqatan akkasuma bishaan qulqulluu ta'e tahuu qaba. Amma mootu waan dhugiitii wajjin ta'e abbaan barbaadanii kan aaraa hurka kana aarfattan jechuudha. Irraa haa ta'u nazaa waan ta'eef burcuqqoo tokko irraa waraabbannee dhugiitiin keessas qulqulleeffachuu jechuudha. Qulqullinni keessas barbaachisaadha. Maatsanii yookiin ammoo namoonni akkasii beeka gadaamessa hormaata dubartii jechuudha. Karaa keessatiin dhugaatii adda addaa dhuguudhaan sammalees jechuudha. Hurka adda addaa hurkisiifannee sammalee aara adda addaa aarfannee dhiqannaa adda addaatiin qaama keenyaa dhiqannee jechuudha. Kana yoo jedhu faarmaasii irraa akkasuma mootuyyuu bakka gabaa irraa osoo hin tahin qorsa aadaatii fi akkasuma immoo mana keenya keessatti fayyadamuu dandeenya. Kunoo burcuqqoo tokko erga cinaa kaanee bishaan ho'aa kana hurka waan qabuuf jecha saafatti naa'ina jechuudha. Saanii xiqqaa wayii tahe inshaallahu ta'ala gaafa tokko haala hunda mijeessee kan isiniif viidiyoo hojjedhuu fi isin agarsiisu taha. Saafaa kanatti yookiin saanii kanatti gannaa'inee dhufnee jechuudha. Qaama keenya erga dhiqannee geessine hurkaa argitanii way maashaallah tabarakallah. Faayidaa isaa kan beekuu hedduu akka weellisaan maal jedhe kan jaalala beekuu ni araade jetti kan jaalalan beekne ni maraate jetti jedhee sanii hedduu jechuudha. Na hawwisiisa waan faayidaa isaa fi bu'aa isaa beekuuf jechuudha. Hurka kanarra kallattii qaama keessan marsaan laguu bahuunsan akka hurki kun seenu jechuudha. Qilleensa akka harkisee baasu hurki kun seenu kaan dhuydanii akkanatti hurka kanarra teettanii qaama keessan akka ol seenu jechuudha. Laazim dirqama hurki kun qaama keessan kallattii marsaan laguu bahuun seenuun dirqamallee laazimallee isiniin jedhaka. Dhiifama of kolcha afaan arabii keessa makuu kiyyaa fi
akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haala kanaan yoo fayyadamne fayyaan faaya jedhanii kanaafi abbaan barbaadan saafanna hixanii kallattii akkuma amma isin suuraa argaa jirtan isiniif gala jedhee yaada kallattii mamarsaan laguu yaa'uun dirqama keenya keessateenni akka hurki kun tahee oo'i kun seenu hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti horaa bulaa subscribe like share gochuun turtii fayyaan faaya